Yooyyaa ashamaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kun Kamisaa Muddee 31 barii 2020 baga jalbultii waggaa haarawaa bara 2020tiin isin gahe jecha gara odeeffannoo keenya ka guyyaa har'aa isinii qopheeffanneetu dabarra. Sa'aatii kana odeeffannoolee hedduu ka gaafa Afrikaa dhimma Oromiyaatii fi Itoophiyaa isin biraan gahuu deemnaa warri nu daawwachuuf asitti argamtan galatooma isiniin jecha namni biraa dhufee akka sagantaa kan daawwatu yoo barbaaddan qoqoodaa faffacaasaa waliin nu ga'e jennee isin gaafannaa gara odeeffannoo jalqabaa fidannettu isin geessina. Naannoo Somaalii magaalaa Jijjigaa keessatti mormiin uummata jalqabee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru akka maddeen oduu naannoo Somaalii dubbachaa jiranitti mormiin ka jalqabuu dandahee yuunivarsiitii magaalaa kanatti argamtu Jijjigaa karaa cufuudhanii qeerrooni naannoo kana ka maqaan isii barbartaa yookaan ammoo ijoollee xixiqqoo jedhamanii karaa cufuudhanii akka waraanii Itoophiyaatii fi humni addaa Somaalii gara yuunivarsiitii kanatti hin deemne godhanii jiru jechuudhanii gabaafamee jira. Sababni isaa waan kan godhaa jiraniif yeroo ammaan tana magaalaa Jijjigaatii fi naannolee Somaalii adda addaa keessattuu raayyaan ittisa biyyaa ka bobbayaa jiru uummata saamaa jira jedhanii dargaggoonni kunniin waan dallansuu qabaniif jedhamee jira. Karaa biraatiin ammoo humni addaa kana naannoo Somaalii kanaan durattu abdii ilee akka meeshattuu itti gargaaramaa ture ka caphiinsa mirgoota namaatiif naannoo Somaalii bakka adda addaatti gaafatamu yeroo ammaan tana Mustafee Umar jijjiirama fidaa jedhamu kanattu jijjiirama fidaa hin jiru humni addaa Somaalii kunniin gara humna badiitu geeddaramaa jira jechuudhaan dubbatamee jira. Qeerroon naannoo Somaalii kan mormii goote kunniin sochiin jijjiirama kan naannoo Somaalii keessattuu jiru akka warra hin gammachiisne kan dubbatamaa jiru jijjiirama kanaan hojiin warra kalaqamaa hin jirtu ammallee hiyyummaan hammatee abbaa irrummaan mootummaa Itoophiyaa akka malee cimaa jira jechuudhaan akka isaan dallansuu qabanii kan dubbataa jirani. Karaa biraatiin ammoo filannoo Itoophiyaa irrattu dhaabni Ogaadenii bakka bu'aa jedhamu addii bilisummaa biyyaalessa Ogaadenii hirmaachuu baatu ni mala wanni jettee qeerroo naannoo Somaalii kana akka malee akka aarsitee kan dubbatamaa jiru yeroo adda addattuu magaalota godinaalee naannoo Somaalii kan akka Dhagahabur, Qabridaar, Qabribayyaa, Godee, Raasoo fi Jijjigaanii mormii uummataatiin raafamuu maddeen naannoo Somaalii irraa dhufanii gabaasaa jirani. Yeroo ammaan tana bulchiinsi Abiy Ahmedii fi bulchiinsi Mustafee Umar kan naannoo Somaalii bulchuu kunin abdii sobaa uummata Somaaliitii kennu malee rakkoolee uummanni Somaalee qabu furuu hin dandeenye jechuudhaan himachaa akka jiru kadhagama jiru. Naannoo Somaalee, naannoo Benishaangul Gumuz, naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, uummattoonni kibbaatii fi naannoleen Itoophiyaa hedduun isaanii yeroo ammaan tana hokkaraan raafamaa jirani. Naannoon Tigraay mootummaa Abiy Ahmed wajjin waraana keessa akka jirtu ka beekamu. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tanatti biyya Itoophiyaa tasgabbeessee bulchuu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Odeffanno karaa biraatiin ammoo Bilsiginnaa Amaaraatii fi Bilsiginnaa Oromiyaa jidduutu rakkoon jirtu hammachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Warri Bilsiginnaa Abiy Ahmed jala jiranii ka Amaaraatii fi ka Oromoo kunniin dorgommii aangootii fi dhageettii fi olaantummaa siyaasa Bilsiginnaa keessattuu qabachuu fi yeroo ammaan tana akka wal lolaa jiranii kadhagamaa jiru. Bifuma kanaan walgahii Bilsiginnaa kadhiyoo kana geggeeffame irrattuu Bilsiginnaan Oromiyaa ka Abiy Ahmed hogganu Bilsiginnaa Benishaangul Gumuziitii fi Bilsiginnaa Afariitii fi Somaaliitiin ilaalcha warra Bilsiginnaa Amaaraa akkinni kufuu yookaan ammoo qeeqni ciccimaan akka irrattuu dhiyaatu eegii godheen duubattuu Bilsiginnaan Amaaraas yaada duula hamaa Bilsiginnaa Oromiyaa irrattu banaa akka jiru kadhagama jiru. Yeroo ammaan tana dura Bilsiginnaa Oromiyaa irrattu banaa akka jiru dhaabbata ABNiitii fi aktivistoota Amaaraatii fi dhaabbilee maqaa Amaaraatii fi Itoophiyaa qaban akka ta'e kadhagama jiru.
bilsiginnaan lamaan kunini warri yaadanii walii hin galle warri jechuun faallaa ta'e kophee faanfaanattu biyya waliin bulchuu fi carraaqaa jira jedhamee akka dubbatamaa jiru keessattuu waraanni naannoo Tigraahii eegi godhameen dubbatu bilsiginnaan Amaaraa ristii Odeffanno jette lafa walqaayitii fi Tsegedeetii fi raayyaa irratti abbaa biyyummaa mirkaneeffachuuf eegi warri carraaqeen dubbatu sadarkaa bilsiginnaattuu yaadii kun fudhatamaa dhabuun bilsiginnaa Amaaraa akka aarsee ka dubbatamaa jiru waraana Suudaanii wajjin gaggeeffamuuf deemaa jiru ka jedhamellee bilsiginnaan Oromiyaa lafa Itoophiyaa lafa Gondarii fudhatame ittisuu fi fedhii hin qabdu jechuudhaan himatamaa ture. Himata kanaa fi deebii kennuuf jecha Taayyee Danda'a yoo lafti Gondarii lixaa tuqamtu raayyaan ittisa biyya dallanee kahaa jechuudhaan karaa feesbuukiitiin torbaanii darbee keessa barreessuun ni yaadatama. Yeroo ammaan tana bilsiginnaa lamaan kana jidduutti falmiin godhamaa jiru karaa Amaaraatiin aktivistoota warraatii fi dhaabii aabiniitii ka lola guddaa bilsiginnaa Oromiyaa irratti bane. Barreessaa fi dubbii himaanii bilsiginnaa paartii saba Amaaraa yookaan aabinii obbo Kiristiyaan Taaddalee yookaan ammoo maqaan isaa Demelee Taaddalee kanaan dura jedhamu bilsiginnaa Oromiyaa akka malee qeeqee jira. Qeeqaa isaatiin maqaa Oromootiin yookaan ammoo maqaa Oromummaatiin sirna faashistummaa yookaan ammoo ilaalcha faashistummaa uummata Oromoo keessatti yookaan bilsiginnaa keessatti dhokfamuu hin danda'u jechuudhaan ilaalchi ammaan tana bilsiginnaan Oromiyaa qabu ilaalcha faashistummaa jechuudhaan abaaree jira. Karaa biraatiin ammoo aktivistiin bilsiginnaa Amaaraa wajjin walitti dhufeenya qabu jedhamu. Maqaan isaa Muluqen Tasfaa jedhamu bilsiginnaa Oromiyaatii fi bilsiginnaan Amaaraa akka waliin deemuu hin dandeenye dubbatamee jira. Dhaabni kun lamaan dhaaba ijjeesisaa fi ajjeesan itti wal argan. Dhaaba ka du'eef jechuun ka du'ee fi ka ijjeesu waliin jiran gadaa'inna as gaddaa'e dirijjiti jechuudhaan dhaabni kun lamaan akka waliin deemuu hin dandeenye dhaabni bilsiginnaa Amaaraa akka bilsiginnaa Oromiyaa bira bahee dhaabbilee Amaaraa wajjiidhaan dhaaba dorgomaa tahee hundeessuu gaafachaa jirani. Yeroo ammaan tana heera jijjiiruu dhimma naannoo Benishaanguliitii fi akkasumas kan naannoo Tigraayitii fi dhimma Suudanee irraa fi gaafilee Finfinneetii fi gaafii Oromoon qabdu irrattu bilsiginnaa lamaan jidduu falmii gurguddaan akka godhamuttu jira. Karaa biraatiin ammoo bilsiginnaan Amaaraa yeroo ammaan tana bilsiginnaa Oromiyaa irratti duula karaa warra aabiniitii fi aktivistoota Amaaraatii fi dhaabbilee Amaaraa qofa odoo hin taane miidiyaa Amaaraa ka televezyiinii fi reediyoo pireesattuu fayyadame duula guddaa bilsiginnaa Oromiyaa irratti bansiisa jira. Duulii guddaanii baname kunin Abiyyi waan dabarte Abiyyi waan irra hafe bilsiginnaa Oromiyaa akka faashistiitii fi warra biyya diiguutii fi akka zareenyaa fi tareenyaattuu dhiyeessuudhaan guyyaa guyyaatti duula olola miidiyaatiin dhukkeen irraa kaafamaa jira. Bilsiginnaan Amaaraa kanaan dura bilsiginnaan Oromiyaa kanaan dura Jawaar Mohammad irratti duula duulchisaa baate Amaarii ammaan tana Jawaari sodaa miti hidhamee jira waan jedhamuuf ulee sanii gara warra Abiy Ahmediitu akka deebistee bilsiginnaa Oromiyaa irraa dhukkee kaasaa jirtu ka hubatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo bilsiginnaan Amaaraa lafa naannoo Tigraahii qabattee akka gad hin dhiisne jennuudhaan jala saraartee bilsiginnaa Oromiyaatii fi Tigraahiitti himtee jirti jedhamee dubbatamee jira. Walgahii bilsiginnaa ka torbaan lamaanii duratti gaggeeffame irratti ejjannoon bilsiginnaa Amaaraa kun akka hin fudhatamnee fi dhimmi lafaa kunin koomishinii daangatii fi eenyummaatiin murtaa'a malee waraanaan akka hin murtoofne dubbatamee ture. Haa ta'uutii malee ejjannoo kana ka fudhatee paartiin bilsiginnaa Amaaraa karaa biraatiin lafirrattuu ammoo caasalee mootummaa dhaabuudhaan hooggantoota naannoo kana muuduudhaan hiriira gurguddoo qopheessuudhaan akka murtii bilsiginnaa waliigala dabarsee hin fudhanne dubbatanii jiran. Kunin kanumaan aduu jiru boordiin filannoon Itoophiyaa naannolee Amaarii ammaan tan qabatee jiru ka Tigraahii walqaa'iinsa Tsegadee fi raayyaan naannoo filannoo Tigraahii keessattuu daangessuun isaa bilsiginnaa Amaaraa aarsee jira. Bilsiginnaan Amaaraa kan naannoo kana irratti caasalee godinaatii fi aanaa dhaabbatee hooggansa muudee filannoon naannoo kana naannoo Amaaraa jalattuu gaggeeffamuu qaba yookaan ammoo naannoo filannoo of dandahettuu gaggeeffamuu qaba malee naannoo Tigraahii jalattuu akka hin gaggeeffamne kan inni yaada dhiyeesse. Haa ta'u
ta'uuti malee boordinii filannoo Itoophiyaa yeroo ammaan tana waraanii waan jijjiiree hin jiru waan taateef bu'uurumaa kanaan durattu seerii beekamtii kennee fi naannoleen filannoo Tigraahii kan Walqaayitii Raayyaa Tsegadee kunini naannoo filannoo Tigraahii jalattu akka gaggeeffamu filannoon isaanii kan murteesse. Naannoon Tigraahii kanaan durattu naannoon kunini bulchiinsa Tigraahii jalatti buduu deemanii filannoo goonee nama filannoon mo'atee fi aangoo dabarsinee kennine jechuudhaan bulchiinsi haarawni naannoo Tigraahii dubbatee jira. Murtii kana kan murteesse naannoo Tigraahii odoo hin taane yookaan boordi filannoo osoo hin taane karaa biraatiin nutti jiru Bilsiginnaa Oromiyaattu murteessise jechuudhaan Bilsiginnaan Amaaraa akka malee dallansuu qaba. Muummicha ministeera Abiy Ahmed illettuu dallansuu isaanii ibsachaa akka jiru kan dhagamaa jiru naannolee Amaaraa keessatti ammoo kana balaaleffachuu fi naannoon kun naannoo Amaarattuu akka deebitu hiriirii bakka adda addattu gaggeeffamaa jiraachuun ammallee akkuma itti fufettuu jira. Yeroo ammaan tana dirreen falmii ka taate naannoo Walqaayitii fi Tsegadee yookaan ammoo Raayyaa yookaan Matakkal qofaa miti. Naannoon Walloo ka Oromiyaa kamisee kunis Bilsiginnaa lamaanii wal dhabaa jiran jidduutu ka daaraa taa'aa yookaan miidhamaa jirtu keessa tokko tahaa jira. Naannoo kana godina Walloo jechuun aanaa baatee keessatti milishoota Afariitii fi akkasumas humna addaa Amaaraa kan irratti bobbaasaa jiru. Naannoon Amaaraa yeroo ammaan tana uummata Oromoo kan Walloo akka malee dadhabsuu fi tarkaanfilee adda addaa fudhachaa akka inni jiru kan dhagamaa jiru. Naannoo kana sirna ishiitii fi bulchiinsa ishii amaarumsuu fi warri Abiniitii fi Bilsiginnaa Amaaraa akka socho'aa jiru kan dhagamaa jiru. Afaanii hojii kan naannoo kana afaan Oromoo kan ta'ellee walqixxee afaan Amaaraa wajjin akka ta'u sirni barnootaatii fi aadaan barnoota akka inni jijjiiramu bulchiinsi naannoo Amaaraa akka inni fedhu maqaa lafa naannoo kana kamisee dabalatee maqaa Amaaraa itti moggaasaa akka jirani dhagamee jira. Garuu uummati lafa fudhachaa hin jirre. Maqaan kamisee jedhu inni mataan isaa miidhaqeenyi jechuudhaan maqaa hin taane ittuma turani. Amma ammoo bulchiinsi naannoo Amaaraa sirna barnoota sirni gadaa kan naannoo kana keessattuu kennamuu fi karoori bahee akka hin kennamne dhoowwa jira. Bulchaanii naannoo Amaaraa kadhiyoo kana muudame Ageenyoota Shaagar duunee argamnaa malee barnooti sirni gadaa naannoo Amaaraa keessattuu hin kennamu jechuudhaan dhoowwee jira jedhamee jira. Akka yaada isatti barnooti sirni gadaa meeshaa abaa'oo yookaan ammoo ilaalcha farra Amaarummaa kan garsiisu yaada olaantummaa Oromoo kan qabu jechuudhaan barnooti kun akka naannoo Oromiyaa keessattuu godina Oromiyaa kan naannoo Amaaraa keessattuu hin kennamne dhoowwee jira jedhamee jira. Naannoon godini Oromiyaa kan naannoo Amaaraa kunin kaariikuleemiin yookaan ammoo sirni barnootaa isaa naannoo Oromiyaatiin bocamee kan kennamu yoo ta'u barsiisonni naannoo kanaan leenjisanillee hedduun isaanii Oromiyaa irraa akka dhufanii kan beekamu. Barsiisonni kanaan dura naannoo kana barsiisan hedduun isaanii gara Wallaggaa irraa achittuu akka ramadamanii kan beekamanii barsiisonni Wallaggaa irraa dhufan kunin dargaggeessa naannoo kamisee fi jechuun godina kana kan ol guddachaa jiranii ilaalcha abaa'ootii fi ilaalcha farra Amaaraatiin bocanii kan guddisan isaanii jechuudhaan ammaan booda naannoon Amaaraa dhalattoota Oromoo kan Wallaggaa akka barsiisa ta'ee hin ramadamnellee gaafii gaafattee jirti. Odoo barsiisoti Wallaggaa dhufanii naannoo kana gara abaa'ootti deebisaa jiranii amma immoo kaariikuleemii yookaan ammoo sirna barnoota abaa'oo nuttuu fidan jechuudhaan sirni gadaa akka hin baratamne godhaa jira. Sirni gadaa baratamuun kunini Bilsiginnaan Oromiyaa aadaa fi eenyummaa Oromoo dagaagsuu fi duudhaa Oromoo dullachaa durii qarooma Oromoo deebisuu keessatti waan Bilsiginnaan hagammaa hojjate ittiin dhaadhessaa jiru keessaa tokko akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Bilsiginnaan sirni barnoota gadaa kana Finfinneellee keessatti hin barsiisa eegii jedheen dubattuu falmiin guddaan warra ilaalcha Itoophiyaa siyaasa gara mirgaa qabanirraa waan ka'eef barnooti kunini kan kennamu manneen barumsaa afaan Oromoo barsiisanii kan Finfinnee qofa jechuudhaan dubbachuun isa dhagamee jira. Inumaayyuu sunu falmii guddaa kaasuudhaan dhumirratti Bilsiginnaan walumaa galattuu afaan Oromoo barumsa barsiisuu fi karoora jira jedhamu guutumaa guutuutti irraa callisanii jiranii. Ammaan tana falmii naannoo Amaaraa irraa ka'ee sirni gadaa kan jedhamu barnooti sirna jechuun abaa'oo yookaan ammoo jechuun sabboonummaa Oromoo jedhamu kan olaantummaa Oromoo calaqqisu naannoo Amaaraattuu hin baratam jedhu kanaaf
akkamiin akka isaanii deebisuu deemanii kaalaalamu ta'e. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoon hordofaa jirtan hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Tamsaasii kennin ka oduu ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Waldorgommii bilsiginnaa lamaanii irra gara haala Beenishaangul Gumuzii keessattuu deebinee waan ta'e ibsinuti. Beenishaangul Gumuzii keessatti uummatii buqqa'ee 100,000 oli jedhamee dubbatamee jira. Uummatii buqqa'ee kunini gargaarsi namoomaa dhaqqabaa fi akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Gargaarsa namoomaa kan dhaqqabsuu fi warri konkolachiistota makiinaa gurguddaa dirqama qaban jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa ajaja kennuun isaa dhagame jira. Haala jechuun nageenya dhabamuu irraa kan kahe konkolachiisotaa fi abbootiin qabeenya konkolaataa isaanii naannoo kan keessattuu tajaajila irra oolchuu fi akka isaan sodaa qabanii ka dubbatamaa jiru. Tarkaanfileen hagammaa riphee loltoota Beenishaanguliitii fi akkasumas humnoota Amaaraatiin fudhatamu hedduun isaanii konkolaataa geejjibaatii fi fe'iinsa irratti akka xiyyeeffatuttu dhagahamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa naannoo kanatti uummata buqqaanii fi kennuu fi carraaqaa wayita jiru kanattu aktivistoonni naannoo Beenishaangul gargaarsi ka kennamaafii jiru warra dhalattoota Amaaraatii fi saba Agoo waan dabarte uummati Gumuzii kaman isaanirra buqqahe mootummaan xiyyeeffannaa hin kennineef jechuudhaan dubbachaa jirani. Naannoo Beenishaangul Gumuzii godina Matakkalee Amaaraa caalaa ka buqqa'ee jiru uummata Gumuzii yoo ta'u ummati kunin akka buqqaatotattu mootummaa Itoophiyaatiin lakkaa'ame gargaarsi warraa fi barbaachisu dhiyaachaa hin jiru jechuudhaan aktivistoonni Beenishaangul dubbachaa jirani. Yeroo ammaan tanatti haalii Beenishaangul Gumuzii keessa jiru warra Gumuzii qofaaf osoo hin taane Oromoofillee yaaddessaa akka ta'e kadhagamaa jiru. Godina Beenishaangul keessatti hidhamtoonni 3,100 oli hidhamanii jiranii. Hidhamtoonni hidhaman kunin guututti bifa jechuu danda'amuun akka saba Oromoo tahanii ka dubbatamaa jiran. Warri maqaa siyaasatiin hidhamanii yookaan ammaan tanatti hidhamaa jiran kun hedduun isaanii deeggartoota ABO Shanee jechuudhaan hidhamaa jiranii. Kana godhaa jiru Bilsiginnaa Beenishaanguliitii fi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi raayyaa ittisa biyya akka ta'e kadhagame abbaan gadaa Matakkaliilleen hidhamee jira. Hidhaa fi ajjechanii maqaa Oromoo irratti Beenishaangul Gumuzii keessattuu geggeeffamaa jiru. Qaama hidhaa fi ajjecha Wallaggaa Lixaatii fi Qeellam Wallaggaa keessattuu geggeeffamullee akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Amma immoo naannoo Tigraahittuu adeemnuti. Naannoo Tigraahii keessatti hojjettoonni gargaarsa namoomaa dabalataan ajjeefamanii jiranii. Walumaa galatti hojjettoonni gargaarsa mootummootaan waltoomanii 5 ajjeefamanii jiranii. Kanaan durattuu namni 4 ajjeefamuun dubbatamee jira. Dhaabbata gargaarsaa kan jechuun mootummoota gamtoomanii hin taane ka naannoo kanattu gargaaraa jiru ka warra gamtaa Awurooppaa tokkorrallee namni 3 ajjeefamee jira. Haga waraanii Tigraahii jalqabee hojjettoonni gargaarsa namoomaa walumaa galattu 8 ta'anii naannoo Tigraahii keessattu ajjeefamanii jiranii. Gargaarsi namoomaa warri dhiyeessu kun hedduun isaanii ka hojjetanii kaampilee baqattoota Eertiraa kan naannoo Tigraahii keessa jiranii fi warra hojjetan akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Naannoo Tigraahii keessattuu reefiijiin yookaan baqattoonni Eertiraa 100,000 oli akka ta'anii ka dubbatamaa jiru. Kaampilee gargaarsaa 4 jiran keessatti mootummaan gamtooman yeroo ammaan tana kaampilee gargaarsaa 2 keessatti guutuu gargaarsa kennuu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Bakka gargaarsa kanatti mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa baqattoota Eertiraa ukkaamsee gara Eertiraatti deebisaa akka jiru kadhagamee jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii hojjettoota isaanii ka gargaarsaa kennuu fi gara kaampii baqattoota Hitsaats deemaa turan irrattu mootummaan Itoophiyaa kanaan durattu dhukaasa banuudhaan akka warri garasittuu hin deemne ugguru amanuun isaa gabaafamee ture. Amma odeeffannoo naannoo Tigraayitiin walittu qabatee Eertiraa naannoo Tigraayii keessatti waraana bobbaasuun ishee miidiyaaleen addunyaatii fi dhaabbileen addunyaa mirkaneessanii jirani. Mootummaan Ameerikaa gamtaame Awurooppaatii fi akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Eertiraan waraana ishee achittu bobbaasuu mirkaneessanii jirani. Mootummaan Eertiraa waraana isaa naannoo Tigraayii keessa akka inni baasee reefiijota yookaan ammoo baqattoota irrattu haleellaa godhuu akka inni dhaabuu gaafachaa jirani. Waraanni Eertiraa kan naannoo Tigraayii keessatti bobbahee qabeenya naannoo kanarratti miidhaa guddaa dhaqqabsaa akka jiru uummata nagayaallee fiixaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Waraanni Eertiraatii fi milishoonni Amaaraatii fi
fi faannoon naannoo kanarratti uummata Tigraay irrattu haaloo bayaa jiran jechuudhaan aktiivistoonni naannoo Tigraay himachaa jiru. Odeffanno kennaa kan naannoo Tigraay irraa amma jechuun odeffannoo dhaabbata fayyaa addunyaattu adeemnuti. Dhaabbata fayyaa addunyaatti hogganaanii dhaaba kanaa Dr. Tewodiroos Adhanom dhiyoo kana barri 2020 anaaf akka malee rakkisa dhukkuba koronaa vaayirasii qofa odoo hin taane biyyattii kiyya waraana keessa jirti. Waraana ammaan tana gaggeeffamaa jiruun naannoon itti dhaladhee uummati Tigraay miidhamaa jira. Maatiin kiyyaa fi obboleessi xiqqaan aartii buutee isaa namni hin beeku jechuudhaan barii kunin bara hama isaa tahuu dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanaan durattuu Tewodiroos Adhanom waraana Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru kanaan warra Tigraay kabadii juntaa deeggaru jechuudhaan himate ture. Himata suni kadhiyeessee hoggana waraana Itoophiyaa Biraanuu Jullaa galalchaa ture. Amma immoo karaa biraatiin deeggartoonni mootummaa Abiy Ahmed dhaabbata fayyaa addunyaa kan hogganu Dr. Tewodiroos Adhanom haasaa isaa hin malle godhee dirree fayyaa addunyaa dirree siyaasattuu waan deebisee fi bakka kanirraa ari'amuu qabaa yookaan bakka kanirraa jechuun gadhiisuu aangoo qabaa waan jedhu dhiyeessaa turanii. Obbo Tewodiroos Adhanom irratti duulii guddaan akka banamaa jiru kadhagamaa jiru. Obbo Tewodiroos Adhanom marsaanii aangoo dura kaayisaa dhumachaa jira. Filannoo birattuu isa eeggata. Yeroo kanatti carraan inni yeroo lammaffaa filamu yoo mootummaan Itoophiyaa hin deeggarre jiraachuun isaa rakkisa tahuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Inni maqaa gamtaa Afrikaatiin filamee waan jiruu fi gamtaa Afrikaa keessatti mootummaan Itoophiyaa deeggarsa guddaa waan qabduu fi Abiy Ahmed akka dorgomaa tahee akka inni hin dhiyaanne godhuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Obbo Tewodiroos Adhanom karaa biraatiin ammoo dhukkuba koronaa vaayirasii kana jalqaba Chaayinaa wajjin tahee dhossee jedhamee himatamullee yeroo ammaan tana badii dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu irrattu gaheen inni taphate akka malee guddaadha jechuudhaan dinqisiifannaa guddaa argatee jira. Karaa biraatiin ammoo obbo Tewodiroos Adhanom ari'amuu qabaa yookaan ammoo aangoo gadhiisuu qabaa yookaan mootummaan Itoophiyaa himachuu qabaa ka jedhu Yuunivarsiitii New Yorkittu barsiisaa kan tahe Dr. Darresee Geetaachoo akka tahe ka hubatamee jiru. Duulii hayyoota Tigraayitii fi beektota Tigraay irrattuu gaggeeffamuu sadarkaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane namni Tigraay ka dhageettii fi beekamtii sadarkaa addunyaa guddaa qabulleen yeroo ammaan tana duula mootummaa Abiy Ahmed irra hin oolle jechuudhaan miidiyaan addunyaa wal harkaa fuudhaa odeessaa jiranii. Yoo Tewodiroos Adhanom irrattu mootummaan kun akkasii duule taate warra Tigraay kaasagalee hin qabne karaa ittisa biyyaa keessa jiranii, ka poolisii keessa jiranii, jiraattotaa fi daldaltoota irrattu miidhaan inni dhaqqabsuu danda'u akka malee yaaddessaa akka ta'e ka dubbatame. Loogini uummata Tigraay irrattu yookaan dhalattoota Tigraay irrattu godhame ka akka malee yaaddessaa jechuudhaan gamtaan Awurooppaa mootummaan Ameerikaatii fi dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatii fi falman yeroo hedduu ibsa baasuun gabaasuun kennanii yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jijjiirru akkuma itti fufeetu jira. Yeroo ammaan tana awwaannisi Itoophiyaa keessattuu deebi'ee dhalatee miidhaa guddaa dhaqqabsuu danda'ama jedhamee dubbatamaa jiru. Haalli qilleensatii fi roobii ammaan tan jiru wal hormaata awwaannisaatii fi haala mijataa akka uumuu kadhagame. Kanaan durattuu awwaannisi galaana diimaa qaxxaamuree biyya Arabaa irraa gara Itoophiyaa akka dhufe ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana haalli hormaata awwaannisa naannoo Somaaliitii fi biyya Somaaliyaa mijataa waan taateef awwaannisi ammaan duba dhalachuu danda'u gara kibbaa irraa gara kaabaa godaanuudhaan yookaan balali'uudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaa keessatti dhukkuba koronaa vaayirasii qofaa miti miidhaa guddaa ka fidaa jiru. Dhukkubni HIV/AIDS illee dagatamee jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana tatamsa'iinsi dhukkuba HIV/AIDS akka malee akka faffaca'aa jiru kadhagamaa jiru. Godinaalee Oromiyaatii fi naannoo Tigraay kanaan durattu tatamsa'iinsi dhukkuba AIDS keessattuu xiqqaa ture. Yeroo ammaan tana akka malee ol ka'aa akka jiru kadhagama jiru. Mootummaan Itoophiyaa hubannoo dhukkuba HIV/AIDS dabaluu fi duula ji'a 6 jalqabuun dubbatamee jira. AIDSin badee jechuudhaan namni dagate ammaan tana deebi'ee faffaca'aa jira jechuudhaan gabaafamaa jira.
Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru ka muddee 31 bara 2020 magaalaa gudditti St. Paul magaalaa gudditti Minnesota magaalaa kutaa bulchiinsa Minnesota St. Paul irraa isiniin gayaa jirru akkuma itti fufeetu jira. Odeeffannoo isin biraanii gayuu deemnu keessa waraana Itoophiyaatii fi Suudaan ka daangaa gubbaa ammallee addaan hin dhaabbanne bakka adda addattuu walitti bu'iinsi akka jiru kadhagamaa jiru. Itoophiyaan yoo Suudaan lafa qabatte kan gad hin dhiisne tarkaanfii haleellaa fudhachuudhaan lafa kana bilisoomsuu deemte jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Obbo Diinaa Muftii dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Obbo Diinaa Muftii FM 107.8 irratti dubbachuun isa dhagame ture. FM kan irratti dhimma mootummaa Misrii keessa seenee dubbate jechuudhaan mootummaan Misrii dippiloomatii Itoophiyaa kan magaalaa Alqaahiraa yookaan immoo magaalaa Kaayiroo jiru yaamee jira jechuudhaan Reuters gabaasuu isaa kalee galgala gabaasuun kennan ni yaadatama. Haa ta'uutii malee mootummaan Itoophiyaa dippiloomatiin Itoophiyaa ka Misriin yaamte hin jirte jechuudhaan oduun Reuters kijibaa jechuudhaan dubbate jira. Mootummaan Misrii Itoophiyaan dhimma isii keessa seentee laagachaa jirte jechuudhaan dallansuu suniin dippiloomatii Itoophiyaa ka magaalaa Alqaahiraa jiru chargé d'affaires biyya sanii yaamee akeekkachiisaa kenneef jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Waan yeroo adda addaa miidiyaaleen addunyaa gabaasanii mootummaan Itoophiyaa soba jechuun isaa kan baratamee akka tahee ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana rakkoon mootummaa Itoophiyaatii fi Suudaan wajjin gaggeeffamaa jirutti mootummaan Misrii gargaarsa barbaachisaa waraanatii fi dinagdee mootummaa Suudaaniitiif kennuu akka danda'uu fi fedhii qabu dubbatee jira. Mootummaa Itoophiyaa wajjin waldhaba daangaa irraa kan kahe naannoon daldala bilisaa ka poorti Suudaaniitii fi matamma Gondarii kan hundaawaa jedhamu akka hojii irra hin oolle dhiyoo kana mootummaan Suudaan murteessuun isaa gabaasne turre. Mootummaan Suudaan dhimma geejjibaatii fi daldalaatiin durattuu dhimma daangaa taraaruutti dursa jechuudhaan ka dhimma kanaaf gara Suudaanii ol baate ministeera geejjibaa Itoophiyaa Daagmaawit Mogos wajjin marii godhuu diduu isaa gabaasne turre. Amma kun jechuun dinagdee Suudaan irratti dhiibbaa guddaa fiduu akka danda'u ka dubbatame jiru. Miidhaa wanni kun fidu irra dinagdee Suudaan dandamachuu fi mootummaan Suudaaniitii fi mootummaan Misrii naannoo daldala bilisaa walii hundeessuu fi waliigaltii irra dhaqqabanii akka jiranii kadhagame jiru. Haala waliigaltee kanaan mootummaan Suudaanii poortiilee Misrii akka Suknaa fi Suwis bilisaanii akka fayyadamuu fi naannoo daldala tokko wajjidhaan hundeessanii meeshaaleen Suudaan akka taarifa malee gara Misrii dhufanii achirra gara biyya biraallee deemanii fi akkasumas dhangala'iinsi tuuristii kan Misrii gara Suudaanitti akka deemuu danda'an irratti waliigaltee irra dhaqqabu maddeen oduu Suudaaniitii fi Misrii gabaasaa jirani. Itoophiyaa fi Eertiraan walii tahanii Suudaan irratti yoo kaduula bananii taate warri gargaaruu danda'u waraanii Misrii ammaan tana magaalaa Suudaanii keessa qubachaa jiraachuulleen maddeen adda addaa gabaasaa jirani. Haa ta'uutii malee oduu kan qindeessee maddii oduu Reuters qaama bilisaa irra waan kan mirkaneeffachuu hin dandeenye yookaan mootummaan Suudaanii fi Misrii dhimma kan irratti ibsa baasan hin qaban jechuudhaan dubbata jira. Kunini kanumaan oduu jiru maddii oduu Reuters warri kunini waraana isaanii waliin hojjechuu fi rakkoo isaan irratti dhufuu danda'u waliin ofirra qolachuu fi shaakalii waraanaa ka xayyaaraa ji'a tokkoo fi magaalaa guddittii Suudaanii Kaartumii qarqaratti Misrii fi Suudaan waliin gaggeessuu gabaasa jira. Qoqqobbiin Suudaan irratti godhame mootummaan Ameerikaa irraa kaasuunis mootummaan Suudaanii meeshaalee ammayyaa gurguddaa bitachuu fi carraa uumaaf jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Karaa biraatiin Reuters akka gabaasettu yeroo ammaan tana dinagdeen Suudaanii babay'anachaa jira. Mootummaan Ameerikaa gargaarsa kaashii
biiliyoonii doolarii biiliyoonii tokkootii fi olii kennuu fi dhaabbilee maallaqaa addunyaatii fi dhaabbilee baankii addunyaa irraa mootummaan Suudaanii gargaarsa haga biiliyoonii 9 gargaarsa Afrikaa haga biiliyoonii 9 akka argatu murtaa'uun isaa Suudaanii dinagdee isa jabeessuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Kunin kanumaan adda jiru gareen nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii ka Daarfuurittuu bobbahee guyyaa har'aa irraa kaasee hojii isaa xumuree akka diigame ka dubbatamaa jiru. Suudaanii biyya keessatti yeroo ammaan tana waliigaltii uumaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Gareeleen falmitoota ka Daarfuurii ka kutaa bulchiinsa Kordofaan Naayilii ka jechuun Jabal Suudaaniitii fi akkasumas ka qarqara galaana diimaatii fi Almadaniinii fi ka jidduu galeessa Suudaanii ejjannoo raayyaan ittisa biyya Suudaanii dhimma Itoophiyaa irrattuu qabatee birmadummaa Suudaanii mirkaneessuu fi godhaa jiru akka deeggaranii dubbatamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Itoophiyaa fi Suudaanii walamaan wal fakkaatan jechuudhaan maddeen oduu Awurooppaa gabaasaa jiran. Wanni lamaan wal fakkeessu biyyoonni kunin biyya gurguddoo biyya hiyyummaa akka malee hamaa qabdu kan lamaantu wal fakkeessa dinagdee warra lachuu gatantaraa jira jechuudhaan dubbatamanii jiran. Wanni wal fakkeessaa kabiraa Itoophiyaa fi Suudaan lachuun iyyuu jijjiirraa mootummaa godhani. Itoophiyaan bara 2018 Abiy aangoottu fidde, Suudaan ammoo bara 2019 Abdullah Hamdookitii fi Abdul Fattah al-Burhaan aangootti fidde jechuudhaan dubbatamee jira. Sochiin kun lachuu sochii ummataatiin akka jalqabee ka dubbatamee jiru. Yeroo ammaan tana sochiin Itoophiyaa guutumaa guututtu warra Ihaadigii keessaa bahee ka abbaa irreettuu maqaa jijjiirratee Bilsiginnaa ofiin jedhee jijjiirama kana gufachiisee biyya Itoophiyaa guutumaa guutuu dhuunfate jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa maqaa fi jijjiiraattu jira jechuutu jira malee abbaa irree durittuu maqaa jijjiiree gad dhufe jechuudhaan gabaasaa jirani. Karaa biraatiin ammoo Suudaan keessatti jijjiiramii ammaan tana dhufee jiru kunin karaa tokkoodhaan warra jechuun aangoo irraa kahee ka Omar Hassan al-Bashir ka waraana ka Abdul Fattah al-Burhaan hogganu yoo ta'u, karaa biraatiin ammoo uummataa fi falmitoota bakka bu'uudhaan ka mootummaa harka qabu Abdullah Hamdookittu jira jechuudhaan jijjiiramii Suudaanii gara filannootti deemaa jira. Jijjiiramii Suudaaniitii fi Itoophiyaa wal birattuu yoo ilaalamu ka Suudaan keessatti uummanni hirmaanna ka qabu, falmitoonni hirmaanna ka qabu, ka Suudaanii keessatti haga tokkotti aangoon waraanaa ka dhuunfatamee fi walitti bu'iinsi ka Suudaanii keessattuu dhaabbachaa aadanii mariitii fi aadanii wal dandayuu babal'achaa jira jechuudhaan dubbachaa jirani. Maddeen oduu Awurooppaa ka dhimma kanarrattu xiinxalaa wal fakkaataa barreessaa jiran akka jedhanitti Suudaan keessatti biyyittii gara filannootti deemaa jirti. Mootummaa waraanatii fi mootummaa uummata siviilii ka Abdullah Hamdookii jidduutti dorgommiin jiraachaa jirullee haga ammattuu gara walitti bu'iinsaa hin deemne jechuudhaan akkasittuu gabaasaa jiranii. Gara biraatiin ammoo mootummaan aangoo warra Hiwwaat irraa dhaalee ka Abiy Ahmed Hiwwaati caalaa gara jabaa ta'uudhaan rakkoolee hunda karaa waraanaatiin furaa deemaa jira. Naannoo Tigraay irratti waraana banee jira. Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaan dirree waraanaa fakkaachaa jirti. Filannoon jedhamullee hooggantoota filannoo mo'achuu danda'an yookaan ammoo filannoo irratti mootummaa dura dhaabbachuu danda'an ka akka Jawaar Mohammadiitii fi hedduun akka Muhammad Baqqalaa Garbaa hedduun isaanii mana hidhaa jiran jechuudhaan gabaasaa jirani. Karaa biraatiin ammoo miidiyaan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana ukkaamamaa jira jechuudhaan jijjiirama Itoophiyaa keessatti uummataa fi paartii falmitoota bakka akka hin qabne garsiisa jechuudhaan dubbatamee jira. Suudaan keessattuu ammoo yoo laallu paartiin falmitootatii fi uummanni karaa Abdullah Hamdookiidhaan bakka bu'iinsa argatee jira. Jijjiiramii Suudaanii kunin milkaa'ee filannoon yoo godhame taate mormii uummataa yookaan ammoo mormii biyyoota Arabaa keessattuu kayan keessa mormiin Suudaaniitii fi mormiin Tuniiziyaa ka gara jijjiirama nagayaatti cehuu danda'an tahuu carraa qabaa jechuudhaan dubbatamee jira. Biyyoota Arabaa ka mormiin keessatti dhuwote kan akka Sooriyaa, kan akka Liibiyaa, kan akka
Misriitii fi kan akka Yemenii yeroo ammaan tana wal waraansa walii hamaa keessa seenuudhaan biyyoonni akka diigamaa jirtu. Suudaan ammoo carra diigamuu irra hafuu akka dandeettuu qabdi. Wanni Suudaan keessatti geggeeffamaa jiru kun yoo milkaa'e ka uummata Itoophiyaatii fi hedduu fakkeenya ta'uu dandayu ka uummata Itoophiyaa jijjiiramee kenna hagam tokko buutame jedhee gaabbisiisullee ta'uu danda'a jechuudhaan akkasittuu xiinxala kennaa jirani. Suudaan yeroo ammaan tana waraanii mootummoota gamtoomanii ka Daarfuurii keessa bahee jira. Rakkoo Daarfuurii keessattuu jirtu ka gada hafanii ka gosa Arabaatii fi gosa Afrikaa zagaawafaa jidduu jirtu karaa marii aadaatii fi karaa seera Suudaanii ka jijjiirama aangoo ammaan tana fidaa jiruun akka fudhatanii ka dubbatamaa jiruun marii birmadummaa Suudaan olaanaa ka jedhamu riphee loltoota Suudaanii ka jiran hundinuyyuu ka aangoo keessattuu qaban yoo taate mootummaan jechuun uummata nagayaatii fi falmitoota Suudaanii ka Abdallaa Hamdookii bakka bu'ee paartileen Suudaanii gurguddoon hundinuu bakka bu'ummaa achi keessattuu akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Odeffannoon akka malee jechuun torbaan kana gara nama nyaatanii gurguddoon ka gabaasne keessaa tokkini jechuun ajjeefamuu ajjituu edaa'uu guddataati. Ajjeefamuun ajjituu ammallee miidiyaa xaaliyaaniitii fi miidiyaa addunyaa irrattuu mata duree guddaa tahee barreeffamaa jira. Dubartiin milkii baqattootatii fi fakkeenya taate haati re'ee gammadduu yookaan ammoo haati xaaliyaan gaarren isii lubbuu itti horte kunin hojjataa isii fi re'ee horsiisuu gargaaru yookaan ammoo tiksee isiitiin borrisaa mataa keessa dhahamtee akka ajjeefamtee ka dubbatamaa jirtu. Ajjituun sila odoo haga guyyaa bara dheeraa baatee amma jiraate umriin ishee 43 ta'uu deema. 42 addunyaa irrattu akka hamaa duute jechuudhaan gaazexaan biyya xaaliyaanii Corriere della Sera gabaasee jira. Corriere della Sera qofa osoo hin taane gaazexaaleen akka Internazionale fi gaazexaaleen xaaliyaan kan akka La Repubblicaanii fi Fiorentina fa'aa deema kana xiyyeeffannaa guddaan gabaasaa akka jiranii kadhagama jiru. Ajjeechaan ajjituu kunni ajjeechaa dhuunfaa yookaan namni tokko hammeenyaan ka'ee ajjeessu qofa osoo hin taane namni kunin siyaasa xaaliyaanii keessallee dhageettii guddaa waan qabuu fi kanaan duralleetti warra jechuun paartii farra immigireeshinii xiyyeeffannaa isii keessa galchaa waan jiranii fi abbaan alangaa ajjeechaa ishii kana bifa addaa taheen akka qorachuu qabu ka dubbatamaa jiru. Gaazexaaleen xaaliyaanii ka akka Corriere della Sera Internazionale fi akkasumas La Repubblicaanii alattu gaazexaaleen biyya addunyaa kana akka Telegraph fi The Guardian maddeen oduu Al Jazeera fi BBC fi kan akka CNN fa'aati ajjeefamu baqattuu fakkeenya milkii taate kana wal harkaa fuudhaa gabaasaa akka jiranii ka dhagayamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo ajjeecha bara 2020 keessatti ajjeecha yookaan ammoo du'a bara 2020 Afrikaa keessattu taate keessa ka Hacaaluu Hundeessaa ajjeecha akka malee dhiibbaa guddaa qabu jechuudhaan BBC'n barreessa jira. Ardiin Afrikaa namoota beekamoo akka pirezidaantii keenya duraanii Daniel Arap Moi akka pirezidaantii Burundi Pierre Nkurunzizatii fi akka Dr. Hawa Abdi Somaalitii fi akka taphata muuziqaa biyya Kameruun Mano Dibangotii fi akka intala Mandela dhaabde jechuudhaan ka gabaase BBC'n ajjeechota yookaan ammoo du'a bara 2020 ta'anii ka ardii Afrikaa keessaa ka akka Hacaaluu Hundeessaa dhiibbaa uume hin jiru jechuudhaan gabaasee jira. Hacaaluu Hundeessaa eeginni ajjeefameen boodatti hokkaraa Oromiyaa Finfinnee keessatti fudhateen namni 160 olii yoo ajjeefamanii nama jijjiirraa kan fiduu keessattuu gahee guddaa taphate kan akka Jawaar Mohammadii fa'aati mana hidhaa akka seenanii goosise jechuudhaan jiramii Itoophiyaan fiddalleen bifa akka malee cimaa taheen gufachuu BBC'n gabaasee jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammadii fa'aati haga mana hidhaa seenanii ji'a 6 fi guyyaa tokko tahee jira.
Jawaar Mohammadii yeroo ammaan tanattu mana hidhaa magaalaa Qallitti Qiliinxoo keessattuu akka hidhamaa jiru kadhagame jiru. Jawaar Mohammadii akka obbo Lidatuu Ayyaaloo mana hidhaattu deebi'ee isa dubbisee kadhagama jiru. Jawaar Mohammadii haga hidhameen duubatti warri maqaa Oromootiin kanaan dura Jawaar Mohammadii wajjin hojjechaa turan kan akka Leencoo Lataatii fi akkasumas warra Kafaa'ootii fi Abaa'oo keessaa hedduun isaanii manuma hidhaayyuu deemanii Jawaar Mohammadii dubbisuu akka sodaatanii ka gabaafamaa jiru. Warra Jawaarri gaafachuu sodaatanii keessaa warra gaazexeessota OMN fi warra takkaa lama keessattuu dhiyaatanii hidhamuu fi barbaadamanii alattu hedduun isaanii soduma irraa kan kahe yookaan immoo paartii Bilsiginnaattu dhiyaachuu irraa kan kahe Jawaar Mohammadii bakka inni itti hidhamettu deemanii dubbisuu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kamanii murtii mirga wabii warra eegee fi poolisiin Oromiyaa yookaan immoo Itoophiyaa gadhiisuu didee dhimma isaanii irrattu akka jechuun manii murtii dhimma kana deebisee laalee qoratee warra kan gadhiisu abukaatonni hidhamtoota siyaasaa kana gaafachaa jiranii. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan akka Lammii Beenyatii fi Dr. Hussein Kadiriitii fi warri biraalleen gaazexeessanii OMN kan ta'e obbo Mallas Dirribsaa mirgi wabii eegamee fi haga ammaa poolisiin gadhiisuu akka didee ka dubbatamaa jiru. Hidhamuun gaazexeessaa Reuters yookaan immoo suura kaasan gaazexeessaa Reuters obbo Namarraa Gammachiis ammallee qeeqa guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti kaasisiisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa mirga pireesii ukkaamsaa gaazexeessota hidhaa jechuudhaan dhaabbanni mirga gaazexeessotaatii fi falmatu CPJ'n barreessa jira. Dhimma hidhamuu isa kanarratti Human Rights Watch fi Amnesty International dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatiif dhaabbatan mootummaa Itoophiyaa balaaleffatanii jiranii. Ministeera Haajaa Alattuu itti gaafatamaan dhimma gargaarsa Afrikaa obbo Tabor Najis mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee kan akka gadhiisuu gaafatudhani uummata dimokiraatawaa tahuu barbaadu tokkoo fi mirgi pireesii walabaa bu'uura tuqamuu hin qabne jechuudhaan barreessee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii adeemsi ammaan tan inni ittiin deemaa jiru ka Itoophiyaa diiguu jechuudhaan London waliigaltee London kan mootummaa Mangistuu Hayilamaariyaam kuffise Ihaadegi garangootuu fidee hoggane obbo Herman Cohen dubbata jira. Herman Cohen yeroo ammaan tana karaa Abiy Ahmediitti deemaa jiru karaa badii mootummaa Mangistuu Hayilamaariyaamiitiin wal fakkaata jechuudhaan dubbata jira. Herman Cohen akka jedhutti Mangistuu Hayilamaariyaam uummata Tigraayitiin waggaa 17 oli walloleen mo'achuu dadhabee Abiy Ahmedii uummata cabuu gaafa sandide uummata bal'aa kan ammallee hin mo'adhe jedhee karaa Mangistuu Hayilamaariyaam kabadii irra goruu didate waraan akkasii naannoo kanarrattu banaa jira jechuudhaani mootummaan Abiy Ahmedii waraanadhaan rakkoolee jiranii ka Itoophiyaa keessaa furuu dhiisee marii hunda hammatuu fi marii hunda hirmaachisuu hatattamaadhaan banuudhaan rakkoo Itoophiyaa akka furuu gaafate jira. Qorataanii nageenyatii fi walitti bu'iinsa hayyuun dhimma gaafa Afrikaa qorachuun beekamu lammiin biyya Norway Professor Shetel Trumvoll dhaamsa isaa ka waggaa haarawaatiin mootummaan Abiy Ahmedii rakkoolee uummata Itoophiyaa kasabaa fi sablammii fi akkasumas waraana naannoo Tigraay keessa jiru kana karaa nagaatiin akka furachuu qabu dhaamsa dabarseefii jira. Shetel Trumvoll yeroo ammaan kana haalli Itoophiyaan itti deemaa jirtu haala nama hin gammachiisne waan ta'eef mootummaan Abiy Ahmedii rakkoolee hundayyuu karaa waraanaatiin fura jechuudhaan humnatti fayyadamuu waan nama hin baasnee fi mariidhaan rakkoolee furanii Itoophiyaa karaa nagayaatii fi misoomatti deebisuu akka qabu. Kana godhee jennaani waggaa haarawaa fi kunni kenna guddaa uummata Itoophiyaatiif fi Abiyyi kennuu deemu jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin namoota dhimma gaafa Afrikaa irratti yaada falmisiisaa kennuudhaan kan beekamu Professor Ohne Lafoq mootummaan Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana butamee jira jechuudhaan dubbatee jira. Mootummaa kana kabutee jiru humna naannoo Amaaraa ka ilaalcha gara mirga cillaanfatu qabu jechuudhaan dubbatamee jira. Keessattuu waraanni Suudaan irratti baname yoo taate Abiy Ahmedii hoggansa raayyaa ittisa biyyaa harka hin qabu. Waraana Tigraay illee warrattu bansiisee duula Beenishaangul gubbaallee warrattu hoggansiisa jechuudhaan Abiy Ahmedii ajaja warra jalatti
kufee yeroo ammaan tana gaafii sabaa fi sablammii ka akka malee uummata Itoophiyaa birattu deeggarsa guddaa qabu moggaatti qabuudhaan warra Amaaraa kan gammachiisuufidha. Kan inni hin buqqisne hin jiru jechuudhaan dubbatame jira. Haala gosa kanaatiin federeeshinii fi mirgi sabaa fi sablammiitii fi heeriyyuu turuun isaa shakkii keessa kan nama galchuu jechuudhaan haqeen lafa karaa tiwiitarii isaatiin barreessee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan hordoftanii fi hedduu isin galateeffachuu barbaannaa tamsaasii kennaa kasaatii kana odeeffannoon Oromiyaa ka isin biraan genne odeeffannoon gaafa Afrikaa ka isin biraan gegenne kanuma fafakkaatanii mee ammaan tanammoo kanirra gara odeeffannoo biyya biraa isin biraanii hageen nuti odeeffannoo biyya biraa odoo isin biraanii hin genne durattu dhukkubni koronaa vaayirasiin haarawni bifa jijjiirate biyyoota 15 keessatti mul'ate jira. Vaayirasiin kun Ameerikaallettu akka mul'ate ka dhagahame. Vaayirasiin kun biyya Jarman keessallettu nama lama kanaan durattu qabate tokko du'ee tokko akka du'a irra oole doktoroonni biyya Jarman dubbataa jirani. Karaa biraatiin ammoo waldaa Faayizeriitii fi Moodernaa qofa miti ka ammaan tana talaalii dhukkuba koronaa vaayirasii kadheeste AstraZeneca fi Yuunivarsiitiin Oxford ka biyya Ingilizas talaalii dhukkuba koronaa vaayirasii dhiyeessuun isaanii dhagahame jira. Biyya Chaayinaattu ka dhukkuba koronaa harka 100 keessa harka 80 ittisuu danda'a ka jedhame talaaliin hojiirra akka oolu mootummaan Chaayinaa hayyama kennee jira jedhamee gabaafama jira. Talaaliin mootummaa Chaayinaa kunin gatiillee xiqqaa akka tahee fi gargaarsa Chaayinaan mootummoota Afrikaatii fi biyya Laatiin Ameerikaa hedduu fi kennuu akka deemtu ka dubbatama jiru. Karaa biraatiin ammoo talaaliin mootummaan Raashiyaa qopheesse Sputnik 2 ka jedhamullee hojii irra akka inni oolu ka gabaafame jiru. Talaaliin biyya Raashiyaa kunis biyyoota gamtaa Afrikaa keessa jiranii fi akkasumas biyyoota Laatiin Ameerikaa ka talaalii bitachuu hin dandeenye fi gatii xiqqaadhaan yookaan tolaan mootummaan Raashiyaa dhiyeessuu akka deemu pirezidaantiin biyya suni Puutiin dubbatee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii ammallee faffaca'insi isaa hammaachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Keessattuu yeroo ayyaana waggaa kana dhukkubni koronaa vaayirasii akka malee hin faffacaane godhuu fi biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun isaanii sochii nama daangessanii magaalota isaanii akka cufaa jiranii ka dhagahamee jiru. Kanumaafuu as Ameerikaa bakka nu jiraannullee dhukkubni kun faffaca'aa akka malee waan jiruu fi namni addaddummaa fi akka walirra eeguu fi maaskii akka godhatuu fi sagantaa hin barbaachisne ka walitti dhufiinsa ka bashannana waggaa haarawaa qopheessuurra akka uf qufsatu gorfamaa jira. Itoophiyaalleen sireenii dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi qophoofte hedduun guutamaa waan jirtuu fi uummatii akka malee uf eeguu qabaa jechuudhaan Abiy Ahmed gorsuu gabaasuun kenna ni yaadatama. Odeffanno karaa biraatiin hoogganaan waraana Riippaabilikaanii biyya Iraanii Suleymaan namni jedhamu magaalaa Baagdaadii yookaan ammoo magaalaa Iraaqii guddittii keessatti waggaa darbee ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Ajjeefamuu kanaaf sababa ka tahe Ameerikaattu ajaja pirezidaantii Tiraampiidhaan rookeettiidhaan yookaan ammoo misaayilii dirooniidhaan rukute. Kanaaf odeeffannoo kan kenne kaampaanii Jarmanii tokkotu jira jechuudhaan mootummaan Iraanii himatee jira. Mootummaan Iraanii himatus tarkaanfii gosa kamii waldaa Jarmanii kana yookaan ammoo mootummaa Ameerikaa irratti akka fudhate wanni gabaafamee hin jiru. Bara darbee Suleymaan eegi rookeetii diroonii irra dhukaafameen ajjeefameen duubatti mootummaan Iraan ambaasii teessoo waraana Iraaqii ka Ameerikaa ka Iraaqii irrattu haleellaa dhaqqabsuun isaa ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo dhukaasaa fi dhuhiinsi guddaan eerpoortii magaalaa Eeden ka Yemenii kibbaa keessattu eegii dhaqqabeedhaan duubatti mootummaan Saawudii Arabiyaa haleellaa guddaa magaalaa guddittii Yemen Sanaa irrattu geggeessuun gabaafamee jira. Haleellani geggeeffame kunin haaloo dhohiinsaa kalee Adenittu dhaqqabee fi akka tahe ka dubbatamaa jiru.
Ispeenii fi Ingilizii lafa Gibraltar irrattuu walii galtee irra dhaqqabani jechuudhaan dubbatame jira. Kadhiyoo kana gamtaa Awurooppaa keessa baate Ingilizii afaan Ispeen irrattuu lafa Gibraltar jedhamtu kan isiin to'attutu jira. Gibraltar yoo Ingilizii gamtaa Awurooppaa keessa baate Ispeen guutumaa guututti daangaa cufaa jettee dubbachaa turte. Yeroo ammaan tana biyyoonni kullachuu walii galtee irra dhaqqabuudhaanii adeemsa daangaa cufuu kan yaadame sun hambisuu dandayan jechuudhaan dubbatamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Baga jalbultii waggaa haarawaa kabara 2020tiin isin ga'e barii haarawni bara nagaa ka jaalalaatiif ka milkiitii fi ka fayyaa isinii haa ta'u isin jechuu barbaanna. Tamsaasii keenyanii odeeffannoon sa'aatii kana kan isin biraan geenye hagasuma yeroo biraa amma walitti dachaanee odeeffannoo sa'aatii fi guyyaa biraa isinii qabanne dhufna. Kaamma hagasuma nagaan nu bula.